maashaallah tabarakallah egaa hordoftoota kiyyaarra viidiyoo adda ta'e tokko qabadhee isin dhufeetiin jira hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura laayik sheer gochuu hin dagatina kan argaa jirtan kana hixaana jechuudha hixaana gosa hedduu walitti dabaluudhaan qopheesseetiin jira hixaanni kunii fi meeshaa namni qabadhee dhufe kunii aspeezaan dabalatee waa hedduutu keessa jira dhiqaan diqoollee taatu aspeezatu jira hixaana jira meeshaa mana keessa diqoo jira kanaafuu haala kamiin akka qopheessinu hanga dhumaatti na waliin tura isin jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii hordoftoota jaalatamoo kabajamoo fayyaa keessan yalaman isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba itti aansuun akkuma argaa jirtan kana hixaana kana kiiloo 5 jedhame kanaaf kiiloo 5 kana hixaana gosa garagaraa walitti bituudhaan haala bareedaa ta'een qopheessuutti jira akkuma argitan kanatti jechuudha hedduu babbareeda kana malee hixaana alaa bakuura garagaraa yoo barbaadan ni jira garuu kuni kiiloodhaan kan gurguru kan amma isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha bakka kiyya gosa hedduu walitti makuudhaan kiyya miizaanaan kiiloodhaani kan meeshaa keessa jiru sanii waan qadaada qabu keessa jiru sanuu barbaadan gatiin isaa tokko isin tolkaa malee hundi isaatu ni jira jechuudha bakuurri garagaraa kunis masaaraadha kan bakka ta'e gosa garagaraa walitti makuudhaan akkanatti qopheessee jira kiiloodhaan ni jira maashaa gadi hin jiru na bira garuu haala kanaan walitti qopheessee gosa hedduurraa kiiloonti gurguramaa kiiloonti qarshii 800 namoonni barbaadan biratti dandeessanii qarshii 200 illee jiraatu danda'a aanaa tokko malee jechuudha garuu sagatiin qaalii keessa jiran kan tokko hedduudha midhaan hundi kan walitti bullaa ta'e kana malee bu'aan baay'ee tokko jechuudha kanaafuu namoonni barbaadan orderii godhachuu dandeessan kiiloo tokko gimmaasharraa eegalee walakkarraa eegalee ni jira jechuudha gimmaashaa fi kiiloo jira bunaaf sukkaar illee akkasuma jira maashaallah tabarakallah kunoo kana fakkaata haala kana godheen booda miizaan addaan qooda jechuudha bakka lamatti aspeezaa garagara illee ni jira waan akka bunaa sukkaaraa haga dhumaatti na waliin tura kallattimaa meeshaa haga tokko tokko isinitti agarsiisa kanaafuu isin hanga dhumaatti na waliin turuudhaan viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina saaniin giloobaali jira distiin abbaa torbaa jira sukkaarri jira misirra akkuma dura argitan jira asitti immoo sahaaniiwwan waa shanjaa qabu sunis kun akkuma argitan kana jira jechuudha rakabuutiin diimlaayitii dhiifama sinii isaa sinii kwaalitii wajjin jira sinii kwaalitii fi sinii biyya keessaa wanni jedhamu tokko ni jira namoonni rakabuutii kana gaafattan akkasitti akka hubattan abdiin qaba akkasumas diizaayinii isallee garaagarummaa qaba turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin ta'u gatii isallee baruudhaaf namoonni keessaan nagaggaafattan immoo asuma irratti ilaalaa suuraa baay'een qabu bilbilli guutii waan ta'eef YouTube irratti gadhiifamuuf namoonni barbaadan achirraa ilaaltanii akka namatti nama gaafattanii fi kunoo inni kunniin maandajaan isaa kana fakkaata akka maandajaatti nama tajaajilu jedhee tanaan durallee isinitti himee jira yaa oomisha isaa waan ta'eef uummata akka godhuu hin danda'amu akkasii ifaa isaa kanaan wal qabatee yeroon booda keessa dhabamuu danda'a ifaan isaa kuni qaamni isaa immoo namoonni baay'een immoo rakabooti kana keessa akkam jiramee ol qabiisni irraa fuunatti agarsiifnamnaan illee jira kunoo akkanumatti ilaaluu dandeetta qashtiitiyya kana fakkaata keessaa garuu diizaayinii kana qofaan dhufa jechuu miti jijjiirama dhufa diizaayiniin isaa qaamni isaa guutuu maastaawotiidha wanta keessa jiru san malee ifaa malee wanni biraa wanni addaan jiru maastaawotii jechuudha xarziin isallee qaamni isaa guutuu ifaan kun garuu kunoo akkuma argitan kana itti aansuun saaniirranii dhedheeraan kun jira inni kun diizaayinii dhedheeraa fi isa guddaa ta'e saayizii guddaa diqqaa qaba saanii giloobaali jira kunoonni illee kana fakkaata gatii isaa dhumarratti isinitti kan himuudha haga dhumaatti akkana isinitti agarsiise isin hanga dhumaatti turaa isiniin jaa namoonni gatii barbaadan immootu kunoo jalqaba irraa kaasanii hanga dhumaa dhageeffachuu dandeettanii eega jalqaba kanatti isinitti agarsiiseen booda gatii isaa kunoo ammarraa dhageeffatu egaa hordoftoota kiyyaa hixaana kana nama lamaaf addaan qooduu fi kiiloo 5 walitti nama lamaa fi hixaana gosa gara 5 olii walitti kan godhedha kanneen keessa hixaanni adiin kun jedhu takka wajjii haa ta'uti gosa hedduu olii godhee jira namoonni barbaadan akkanatti hixaana qaamameetu jiru miizaan addaan qooda waan ta'eef miizaanni kunooti itti aansuun mee jalqaba meeshaa aspeezaatirraa isinii eegala sukkaarri jira sukkaara kanallee bakka lamatti qooduu fi kunoo mistira kanallee kiiloo 15 akkuma ashagametti kan bitame isallee bakka lamatti qooduudha jechuudha gatiin isaa meeqoo jettan kuni sukkaarri hisaaba kiiloon tokko qarshii 100 fi 35tiin misirri mootu hisaaba kiiloon tokko 220tiin jechuudha hordoftoota kiyyaa itti aansuun immoo as biratti saaniin tuni jirti saanii tana jechuun saanii giloobaalii kun as keessa jira saanii giloobaalii kun garaagarummaa hin qabu Oromoo irratti hin dho'u kun jalli isaa baay'ee takka yabbuudha garaagarummaan isaa kun lumuttiidha sun immoo hababaa qaba jechuudha kun qarshii 4000 durallee bitee jira hedduu takka bareeda qabanaan isaa bal'aa yabbuudha jechuudha
hedduu namatti tola. Ittillee ho'isuu dandeettanii ittillee dalaguu dandeettanii feerjiidii miti jechuudha yookaan feekii miti jala isaa kun barreeffama akkana qabaatu qaba jechuudha. Orjinaali qarshii 1000 saaniin kukkisiituun qarshii 1,000 kabiddeena kun immoo 450 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa itti aansuun immoo gara global sahaanii kana deemna. Global sahaanii kana namoonni baay'een keessan distii lafa torballee jira garuu gosa agarsiisa saanii globaalii kana. Tokkoffaa lammaffaa waan jedhamu hin qabu isuma kanatti tokkoffaa jechuudha garuu saayizii xiqqaaf guddaa qaba. Kuni saayizii guddaan tireeshanii walirra kaayee isinitti agarsiisan garuu yeroo baay'ee walirra osoo ba'uu baatee meeshaan bareedaa kanallee tokko irraa baasee isinitti agarsiisa. Kunoo kana fakkaata diizaayinii adiitti jettee halluu adiitti jettee jirti. Kunoo akkana jira jechuudha. Hundi isaatu isaanii globaalii hordoftoota kiyyaa kun sahaanii isaaniiti. Meeshaan gizee bahee akka duraa sanitti namaan deebi'u jechuudha. Osoo baasii jechuu baattanii bareedaadha gizee makamu. Eegalama tokko amantanii meeshaa itti ergattan meeshaan keessan akkuma shagame sanitti osoo deemee hedduu irra filatamaadha jechuudha. Maaliif akka duraa sanitti hin deebi'u gizee bahee. Haa ta'uutii kunoo saanii globaalii kana fakkaata. Abbaa fireeshaniiti. Halluun isaa adii. Kunoo shananuu walirra kaayee isinitti agarsiisa. Dakanaa gajalaa jechuudha. Gubbaarraa gajalaa fireeshan gizee dhufuu tokkoffaa lammaffaa hin qabu. Isuma kanatti tokkoffaa garaagarummaan isaa saayizii xiqqaa fi guddaa qaba. Gatiin isaallee garaagaraa. Kun saayizii guddaani. Halluun isaa booraaf adiin jira. Adii kanaan ajajame jechuudha. Qarshiin isaa qarshii 5,300 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan gara keessaatiin hiiloo jechuu hin dagatina. Kana fakkaata. Baay'een keessan garuu gizee meeshaa namni isinii bitu baasii agarsiisin jedhina. Maaliif isinumaaf jechuudha. Kanaaf saanii globaliin 5,300 iqaa bituu xiqqoo samoona kan addaan kutaa jira. Asitti illee distii abbaa torbaatu jira. Isallee hiikinaan jettee jirtu waan ta'eef hiikee isinitti agarsiisa. Kanaafuu turtiin keessan akkasumaatti na waliin haa ta'u. Viidiyoo immoo laayikii gochuu hin dagatina. Distii abbaa torbaa jechuun tokkoffaan isaa isa kana na biratti beekamaadha. Kunoo hagni galaala furriin isaa ka tokkoffaati kun guddaa baay'ee takka jechuudha. Ka lammaffaa furrii isaa hedduu takka baay'eedha. Isallee osoo baasuu baatee bareeda. Nama kun keessatti osoo rakkooftanii ilaala kun nama jiru kanatti osoo baasuu baadhee hin baasu. Kuni lukkuu haga sadiin hojjeta tokkoffaan isaa kuni lammaffaadha. Asuma keessa isinitti agarsiisa waliin guuruu hunda isaatu. Kunoo isinimti ilaala irraa ol qabdi koo. Agartanii guddaan isa tokkoffaan isaanii haga lukkuu sadii alla wala garuu baay'ee xiqqoo takka guddaadha. Kuni lammaffaa isaati kun lukkuu lama ni hojjeta. Kana yoo jedhu irratti mul'uma guutumaa guutisanii olillee ta'uu danda'a. Kun ilaala jiddu galeessa tuni tasadaffaati. Tuni arfaffaan mana keessa akka barbaadanitti hojjetuu dandeettanii akka barbaadanitti jechuudha. Kun tuni arfaffaa isiiti jiddu galeetti kun barkatti ka jedhooti itti hojjetuu dandeettanii. Kun immoo normaali jechuudha. Kun takkooyii jidduutti dagatamtee jirti. Tanii lamaan jidduuta jirtu. Isiin sadaffaa isii tana osoo hin taane isii tana guddoo tana jechuudha. Asii olii kunoo sadiin tana mana keessatti fayyadamuu dandeettan akka barbaadanitti. Maaliif ture tanarraa kaasee kunoo jiddu galeetti waan taateef mana keessa yeroo koo kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kiyya walirra kaa'uun kunoo xiqqoon tunis illee jirti. Tokko lama sadii afur shan jaha torba jechuudha. Kanaafuu akkanatti wal duraa duubaan ana mool baasee dardaruu garuu bakkatti namaan deebi'u jechuudha. Meeshaa namaata sirrii hin dhufu jettee amnaamina bakkatti akkanatti hin deebisiin sirrii hin dhufu. Kanaafuu dardaruu hin feene namoonni birallee akka isin argin karaa meeshaan keessa osoo isin jala akkasitti ba'uu baate bareeda. Akka akkanatti ergamee dhufetti osoo isin ergamee bareeda jechuudha. Kaartoonii osoo hin buqqa'ini. Distiin kun qarshii 7,000 galee jira. Ammaan kan tokkoffaan isaa isa kana isin jedhee jira. Barreeffamni isaa qubee guddaa kana qofaan akka ta'e biraandiin isaa immoo yookaan immoo gostoonni isaa akkanatti isiin tuni distii jalatti jirti jechuudha. Tokkoffaan isaa akkasii abbaa torbaati. Egaa hordoftoota kiyyaa bilbilli dikoosii narratti bilbilamee irraa bahee ture. As bira geennee jira. Meeshaan kun tirii guddaa tokko qaba. Zirgii firee 2 qaba. Kasalaaxaa firee 2 qaba. Kakukisii firee 6 qaba. Walumaa galatti qarshii 6,000 jechuudha. Hordoftoota kiyya kun as biratti immoo rogaaffellee qaba. Firee 6 saaniin kun maashaallah tabarakallah hundi keessanuu bitachuu hin dagatina. As deebinee immootu rakabooti dimdaayitii kana jechuudha. Rakabooti dimdaayitii kana baay'een keessani as qabii achi qabii nutti agarsiisa. Nama hedduu keessaan akkas naan jedhe akkasumallee gatiin isaa maaf garagarummaa qaba. Ani kan biraa hin beeku.
garagaratti isinitti hima jechuudha. Akkaataa itti biteeni tokkoffaarratti isinii bitamu kun sinii alaatiif sinii biyya keessatti waan jedhamu jira. Akkasumas diqqaa guddaa qaba. Siniiwwan xixiqqoo hojii yoo barbaaddan qarshii 2,000 jira siniin daarzaanni tokko. Siniin kun garuu daarzaanni tokko qarshii 5,000 jechuudha. Kaalaati irraan luqqa'u bal'inallee jechuun bakka jiddu galeessa bareedduu wayiiti. Saayiziinis diqqoo miti. Maatiidhaaf sirriittaati jechuudha. Hordoftoota kiyya tatanaagarii jirti. Feekiin jira ka biyya keessaa jechuudha. Walumaa galatti garagaratti isinitti makka isinii galuuf onni isaa kana sufraa isaa kana agartanii bal'inni isaa tirfii baay'ee qaba jechuudha. Laala sufraa eega jedhamerraa yoo akkanatti buna qarrabdan akkanatti tirfii ta'uu qaba jechuudha. Iddoo namatti tola afaan shaaminaallee sirroo keettan qursii bunallee afoo kana yoo keettan tirfii ta'uu qaba jechuudha. Isa guddaadha. Qarshii 1,500 margi kun jechuudha. Isa tokkoffaan kunis tokkoffaaf lammaffaa qaba. Qarshii 800 jira. Garuu tokkoffaaf lammaffaa qaba jechuudha. As biratti rakabootiin kun maal qaba yoo jettan kanneen lamaan qaba. Oomishni isaa hagas hundaa miti. Agartanii kun ixaanaati jedhama malee ibidda qabatee hagas mara namaan dhaabatu diqqoo wayiiti. Kun immoo jabanaa irra ta'an meebii ta'uu danda'a. Asitti immoo maandaja. Maandaja jennaan namni baay'een maandaja jettanii yookaan immoo garuu ibidda akkamitti irratti namaan fayyadamsiisne jettan. Jaanii nama gaafatanii kun oomisha biyya keessaati. Wanni isin beekuu qabdan oomisha biyya keessaati. Kunoo kan akka maandajaatti ta'uun inni as keessa gabbuu ta'een baati. Taasirra teetutun akka hixaan itti aarfatutti nama tajaajila malee akka maandajaatti normaalitti danfisuuf nama hin tajaajilu. Isiniin jaa walumaa galatti kanneen sadiin qaba. Rakkabootiin qarshii 2,500 isiniin qarshii 5,000 sufraan 1,500 isin walirratti hidhatu dandeettan. Garuu fakkeenyaaf gizee baay'ee kan inni namaan jettan anillee kan hin argu sinii firee 6 wajjii yoo ta'e ni qannasa. Garuu rakkabootii hagana ga'u bittanii rakkabootiin kun saayiziin isaa baay'inaan akkanuma diikoorii isaa keessaa kanatu saayizii garaagaraatiin jira malee tokkoffaan isaa isa kana jechuudha. Kaas keessaa kobbee minaamina waan akka hababaa minaamina qabu suni feekii isaati. Akkasumallee akkasuma onni hin qabu gatii hin qabu jechuudha yookaan bareedina hin qabu. Isa kanatu baay'ee akka bareeda diizaayinii isaa akka diyaamandiitiin illee dhufa akka roga arfeetiin illee jira akka geengoo kunis jira jechuudha sanyiin kanaa ta'ee. Walumaa galatti sinii jaa hojii yoo ta'e ni qannasa. Akkasumas sinii biyya keessa hojii yoo ta'e haga qarshii 5,000 2,400 isinii dhumatu danda'a walumaa galatti. Garuu meeshaan garaagarummaa qaba jechuu barbaadeeti hagan isiniin jaa isarraa. As biratti immoo osoo isinitti himneetti wanti irra darbaree fi kunoo saanii raanii kana ka turkii kana ta'ee ka guddaa kana saayizii isaa ka ol dheeratu kana agartanii tanaan dura viidiyoo godhee jiran baasu ka ol dheeratu kana kunoo akkanumatti qarshii 4,100 bitee jira yeroo ammaa kanatti. Itti aansuun maxlayaa paastaa firee 3 walumarratti 1,500 asitti immoo saawonni guddaa kan albee guddaa kan 600 ta'an immoo 350 bitee jira. Egaa meeshaan obboleettii akkana fakkaata jechuudha. Wanni isin hin galle jiraate gaafachuu dandeettanii. Rakkabootiin kun akka isin wallaalchisu hin beeka. Hanganaan durallee garuu ibsa isinii godhaan ture. Rakkabootiin kun siniin isaa sinii xixiqqootu jira. Xixiqqoon irrallee dabaree feekitu jira ta biyya keessa jechuudha. Tun sinii biyya alaati. Maashaallah jajjabinni qabdi. Sinii sanyii tanaatiin ta'ee fi kiyyaatti fayyadamee manaa ni qaba. Baay'ee akka kwaalitiidha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa namni biyya keessa sinii bittanii yeroon booda irraa luqqa'ee isin mudate jira. Akkas jechuudha. Kanaafuu akkasitti walirratti hidhaatuu dandeettanii. Sufraan kun garuu qarshii 700 jira lammaffaa isaa yoo barbaadan akkasumas meetira xiqqaa yoo barbaadan kun hundi tirfii jechuudha agartanii. Akkana ta'uu qabu waan ta'eef akkanatti bitee fi egaa namoonni meeshaa kana barbaadan heeloo jechuu hin dagatina. Asbeesaa garaagarallee warri barbaadan waan akka bunaa, zayitii, sukkaaraa, misira, ruuzii dabalatee na biratti ni argattanii. Meeshaa kanas baay'ee akka bareeda hundi keessanuu bitadhaa sahanii kanneen. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakka jirtanitti fayyaa keessanaa turaa isin jaaladha isin kabaja. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Egaa viidiyoon immoo laayikii gochuu hin dagatina isinin jaa nagaan naa tura.